jedhanii in eegu turan. Kunoo ergamaan gooftichaa Phexros bukkee dhaabate golli manichaa mana hidhaa inni keessa jirus tures ifa Waaqa irraatiin hin guute. Ergamaan sun cinaacha Phexros rukutee dammaqsee dafii ka'i ittiin jedhe. Haleluuyaa! Waaqayyo galanni si haa ga'u. Waaqayyo galanni si haa ga'u. Sagalee kee yoo dubbata galaanni kana daanjitu dubbachuuf jenna amma. Sagalee kee leenci jalaa kan callisu. Sagalee kee du'aan kan jalaa owwaatu. Sagalee kee isa jiraata. Sagalee kee isa humna hojjetu of keessaa qabu. Jedhame amma harka ol kaasa. Waaqayyo dhimma koo gidduu gala jedha iyyooti. Hamaanaa rukutamu. Ergamaan dukkanaa rukutamu. Beelzeebul iddoo aadamu. Laphee qajeelotaa gad lakkisu. Qilleensi kun abbanamu. Hidhamanii kan jiran haa hiikaman. Dibata kan barbaadan dibata addaa dibaman. Dhukkubsachaa kan jiran haa fayyan. Galanni si haa ga'u. Ta'a. Waaqayyo dhimma kee gidduu gala. Jedhi naan jedhe Waaqni waaqota. Yesuus gooftaa. Ameen ameen. Odoo shillaa deebaatee of gaddee teessoo ergaan kun sibiraa kan dabare. Waaqayyo gooftaan inni si jaalatu. Inni fiidhan sii baase. Inni maggaarrajaa sirraa tarsaase. Inni iddoo keetti si deebise. Inni si kabaju. Inni iddoo sii qabu. Inni dhiiga isaa sii dhangalaase. Dhimma kee sana gidduu seenaa jedhama. Fudhadhu gadi. Rakkisaa kee nagartu gidduu galuu Waaqayyo argita malee. Fudhadhu gadi. Dhiphisaa kee nagartu bashannansiisaa kee agarta malee. Fudhadhu gadi. Abaarsa kee nagartu eebba kee nyaatta malee. Waaqayyo gidduu naa galeera kayyaati. Gidduu gala Waaqayyo. Akka jedhu sagalee Waaqayyoo dhaayi. Zakkaariyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 1 ani waan saba kanaatiif hinaafeera jedha Waaqayyo. Ani waan saba kanaaf hinaafeera. Sabni koo saba kiyya homtuu irraa qabu. Isa rakkinni isaan dhiisu. Isa ormi isaan hirkatu. Isa ormi isaan dhiitu. Ani argeera. Ani waan saba kanaa hinaafeera. Memee kana keessa kan jirtan. Ameen. Ameen jedha meesin. Waan kan mee ameen jedha warra keessa jirtan duwwaa. Walqaasa ameen keessa Waaqayyo ameen wajjin. Sangaa duwwaa na ijaa jira. Waaqayyo ammasii yaadi. Dhimma koo gidduu galeera ka. Nama dhimmi isaa dhibatas keessa jira. Mee gidduu naa galeera ka. Gidduu sii galeera Waaqayyo. Gidduu sii galeera Waaqayyo. Gidduu sii galeera Waaqayyo. Iyyaa Waaqayyo gidduu naa galeera ka. Phexros ergama gooftaan isatti kenne fudhatee gaafa inni Yihuudaa keessa deemee wangeela lallabu gaafa inni Yesuus Kiristoos du'aa ka'e lallabu abaarsaa gaafa saqqatu maqaa kana lallabina maqaa kana na'ina maqaa isaa hin dubbatina mootiin Heroodis ol jedhee isaan gubbaatti ol ka'e isaan gubbaatti ol ka'e gubbaa harki Waaqayyoo gaafa itti gadi dhufeera. Sittimu inni harkasi gubbaatti ol qabate harka san gararraa harki guddaan tokko jira. Ajaa'iba! Heroodis kun Yaaqoob ajjeesee milkaa'eera. Yaaqoob mana hidhaatti morma isaa ejjitoota irraa qochisiisee milkaa'eera. Namni waan namaa godhee milkaa'a. Kun immoo waan gaarii godheetu bu'a. Gaafa Heroodis mootiin kun aangoo qabaa. Biyya bulchaa jira. Siyaasi kan isaati. Aangoon kan isaati. Bulchiinsi kan isaati. Dinagdeen kan isaati waan ta'eef Yaaqoob gaafa irraa qochisiisu jalloonni
keessa bulee guyyaa baruu fannoodhaaf dhiyaata qormaataaf dhiyaata maal akka ta'e duun beekamu. Guyyaa inni du'aa dhiyaate sana Waaqayyo ergamaa qabatee gara isaa dhufe. Gidduu gale Waaqayyo. Gidduu gale Waaqayyo. Anatti gatii kaffaltu. Anatti dhiphattu. Amma Waaqayyo gidduu si galtu du'a. Guyyaan kun sa'aatiin kun yeroo itti Waaqayyo gidduu si galudha. Wantu wal maddee qajeeltanitti. Isa si rakkisaa tureedhaani. Isa beellama sii qabeedhaani. Isa yeroo sitti gabaaffateedhaani. Waaqayyo gidduu galeeraadhaani. Inni agahamu sagalee guddaadha Waaqayyo gidduu galeeraadha. Inni jarkee rukutii galateessu Waaqayyo. Firdii jallaa si eeggatu. Dhaloota baay'ee nyaatee siif gufuu qabatee kiyyoo kiyyeeffatee kan jiru. Faarfattoota baay'ee, lallabdoota baay'ee, raajota baay'ee, geggeessitoota, luboota hedduu karaatti kan hambisee siif kiyyoo kiyyeeffatee qophaa'ee kan jiru. Kinduu xaalqaa qaba. Na wajjin nama meeqa jira? Jirtu? Jirtuu jiran? Jirtu amantoota? Waan gidduu naa galeedhaa ka? Yoo barbaadde luka kee lakkoofsa 4 ta'i zanaadhii ta'i waan gidduu naa galeedheeti. Dhaqi gidduu sii galeera waan. Deebitee hin boossu beenu. Deebitee qaaniidhaan lafa ilaaltu beenu. Deebitee abbaa manaa kee faadha manaa kee gidduudhaan nagaan hin dhabamu beenu. Ijoollee keetiif ati akka waliin galle abaarsi gala suni lafa kana gubbaadhaa gidduu galuu Waaqayyootiin buqqa'eera. Kura bilen sana bilen kabra bilen no minni. Digale? Koi ganar. Amen amen. Amen. Gaafa Waaqayyo dhimma keenya gidduu gale wanta hundi sinittima. Hojii ergamoota boqonnaa 12 irraa kaatu sin. እግዚአብሔር ነገራችን ጣልቃ ሲገባ dukkanni keenya inifu. Amen. Gaafa Waaqayyo dhimma keenya gidduu gale. Gaafa Waaqayyo dhimma keenya gidduu gale. Milikinni ati argitu jireenya kee gubbaatti ifa Waaqayyootu si geggeessa. Amen. Kanaaf milikita biddeen baattee dhuftee milikita waraqata kanaa barreessitee hin eegin. Mana hidhaa sana keessa dukkanni ifti seenee hin beeku. Dukkana malee. Akka hidhaa mana sadarkaa hidhaa mana yeroo sanaatti kan Itoophiyaa kanarraa baay'ee cimaadha. Itoophiyaan jawwee fakkiitti galchiti. Manni hidhaa yeroo sanaa shittibeetiin dhama asii deemnee garatti deemnu kuni dhiqaan isaa shittibeetiin mana keessa kan bahu gubbaa isaanitti asii gadeetti gadi dhamu. Shittibeetiin keessa dhaabbatu jechuudha karaa biraa. Gubbaa isaa shittibeetti jallisaa mana hidhaa. Achi keessa dhaabbatu dukkana. Wanti addaan ba'eetoo ifamu kana wanti jedhamu jiru. Dukkana waan ta'eef gaafa Waaqayyo gidduu galu garuu ifa guddaatu bakka sanatti dhufe. Sitti himaa dhaggeeffadhu. Jireenyi sitti dukkanaa'e. Hojii sitti dukkanaa'e. Tajaajilli sitti dukkanaa'e. Harki Waaqaa gidduu waan galuuf ifi guddaan mana keessa seeneera.